Tolee, kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii keenya guyyaarraa kan isiniif qabannee dhiyaanne barnoota baay'ee barbaachisaadha. Sana dura namoonni haaraan gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuun bakka mallattoo notificationii tuquudhaan miseensa yookiin maatii keenya akka taatan viidiyoon yeroo yerootti hojjennee gadhiifnu akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Tolee, amma kallattumaan gara barnoota keenyaatti yeroo deemnu barnoonni keenya irraa barattoota kutaa tokko kaastanii hanga kutaa 12tti dorgomaa ta'uudhaaf hojjetan yookiin beekumsa horachuudhaaf barnoota keessan irratti milkaa'ina guddaa horachuuf kan barbaadaniif kan qophaa'e yeroo ta'u, appilikeeshinii kitaabilee kutaa tokko hanga 12 qabatee jiru unitiidhaan kan isiniif kaa'u iddoo tokkotti argachuu akka dandeessan kan hojjetame jechuudha. Aappii kanaan wal isin barsiifna, akkamittiin buuftu, akkamitti itti fayyadamtu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenyaa deemna jechuudha. Aappicha buufachuudhaaf isin Chrome yookiin Google seenuudhaan buufattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Chrome kunooti. Chrome ishee jennu ishee kanaa jechuudha. Chrome kana seenuudhaan search bakka jettu kanatti search gootu jechuudha. Yeroo kana isa tokko farra jiru kana isiniif fidaa jechuudha. Biiteekroos jedhu kana koomsee tuquun ammas akkasitti isiniif fidaa jechuudha. Yeroo inni gara fuula kanaatti isin fidu search bar ammas search bar ishee jirtu kana tuquun bakka kanarratti TNN jettanii barreessitanii search gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Erga kanatti isinii fidee baga nagaan dhuftan jedhee yeroo inni isinii fiduu jechuudha. Lammii irratti searchii erga gootanii booda akkanatti suuraan kun isinii ba'a jechuudha. Suuraa kana tuquudhaan erga suuraa kana tuqxanii booddee gara gadiitti deemtu jechuudha. Kunoo erga dhuftanii booddee install ishee jettu kana tuttuu jechuudha. Innuu gara Play Store-tti isin fidaa jechuudha. Ani amma install godhee yookiin download godheera waan ta'eef open godhiinaan jedha jechuudha. Isiniif akkasitti isiniin fiduu hin buusne waan ta'eef install gootu jechuudha. Install gootanii gara aappii keessaniitti open godhattu jechuudha. Yeroo akkasitti open gootan kunoodha akkasitti isinii fidaa jechuudha. Kitaabilee garaagaraa akka kanatti nama kun kitaaba afaan Oromooti jechuudha. Afaan Oromoo baafata kutaa tokko 10, 11, 12, 13 jedhee boqonnaalee jiran kutaa tokko kaasee isiniif kennaa jechuudha. Kanaaf aappii baay'ee ajaa'ibaatii jechuudha. Afaan Oromoo kunuuti, baayoloojiin kunuudha, keemistirii, siivikii, ikoonomiksii, ingilish, jeneraal biizines hunda isaas keessaa argattu jechuudha. Kanaaf baay'ee isin barbaachisa, baay'ee isin fayyada jechuudha. Akkasittiin buufattu jechuudha. Irruma tokko isinii buusaa achuma keessa isinii ta'a jechuudha. Yeroo tokko erga buustanii hunda isaa dubbisuu qofaa jechuudha kan isin irraa eegamu. Kanaaf barnoota barbaachisaa teknooloojiidhaan wal qabatuu fi barnoota karaa barnootaan isin barbaachisu kanneen joobee appilaayi gochuu akkamitti dandeenyaa kanneen jedhamu hundumaa qabannee isiniif kan irraa jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaalii keenya subscribe, like gochuudhaan